Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo sanaa rakkabachaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan YouTube channel keessan Sofuma Raappiidha. Anis Muyeedha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu gaafii namoota baay'ee kan turee fi yeroo baay'ee namoonni baay'een ittiin rakkachaa kan jiran akkamitti afaan tokko gara afaan biraatti jijjiiruu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf namoonni baay'een Ingiliffa hin beektan yoo ta'e Ingiliffa gara Amaariffaatti yookaan immoo gara Arabiffaatti gara afaanota birootti akkamitti jijjiiruu akka dandeessan. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo Arabiffa hin beektan yoo ta'e Arabiffa gara Ingiliffaatti yookaan gara Amaariffaatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Afaan addunyaa kanarratti argaman baay'ee isaanii jechuudha. Translate gootanii akkamitti afaan kamiyyuu gara afaan keessanitti jijjiiruu akkaataa ittiin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa namoonni baay'een yeroo adda addaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo afaan wanta hin beekneef bilbila isaa itti fayyadama isaa ni wallaala jechuudha. Sababni isaas bilbila keessan irratti meeseejiiwwan adda addaa afaan Ingiliffaatiin afaanota garaagaraa ittiin ni dhufa. Keessattuu warroonni hojii onlaayinii kan akka YouTubeidha, kan akka PayPal, karaa adda addaatiin kan emailii kan qabdan wantoota adda addaa jechuudha. Akkaawuntiiwwan adda addaa banattan yeroo baay'ee afaan Ingiliffaatiin yookaan afaanota biraatiin isiniif ergama meeseejii jechuudha. Meeseejii san dubbistanii garuu afaan san waan hin beekneef qofa hubachuun isin rakkisa jechuudha. Ni rakkattu. Yeroo baay'ee namoonni akkanatti meeseejiin kun maal jedha naafiiki namoonni naan jettanillee jirtanii karaa keessatiin jechuudha. So guyyaa har'aarraa qabdanii nama tokko osoo hin gaafatin bifa salphaa ta'ee fi karaa salphaa ta'een afaan tokko gara afaan biraatti jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessan yookaan afaan isin hin beekne tokko gara afaan keessanitti jijjiirachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Aappiin kun kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo kan isin qarqaaru. Meeshaa tokko bituudhaaf gabayaa yoo deemtan afaan meeshaa sanarratti wanti barreeffame afaan isin hin beekneef yoo kan barreeffamu ta'e yeroo inni itti oomishamee fi yeroo inni itti expired itti ta'u beekuu dhabuu dandeessanii. Kaampaanii kamirraa akka oomishame bara meeqa irratti akka oomishame bara meeqa irratti immoo expired akka ta'u beekuu dhabuu dandeessanii. Kanas karaa itti gara afaan keessanitti hiiktanii akkaataa ittiin beekuu dandeessan aappii of keessaa qabudha. Egaa amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan anaan dhufu bakka nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaan maatiiwwan channel like share gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhumarratti aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappiiwwan isin barsiisu hundayyuu chaanaala kan koo kan telegiraamaa irra isiniif godha. Chaanaala kan koo kan telegiraamaa immoo eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Sababni isaas aappiiwwan baay'een biyyoota addunyaa kanarratti kan biyyoota tokko tokko irratti hin hojjenne jiran jechuudha. Akkuma iskiriinirratti argartan bifa kanaan isin dhufuudhaaf daawunlood gochuudhaaf kan isin rakkisanillee jiran waan ta'eef guutumaan guutuutti karaa salphaa ta'een akka buufattan chaanaala kan koo kan telegiraamaa irra isiniif godha jechuudha. Eessaa argachuu akka dandeessan chaanaala kan koo kan telegiraamaa isinitti agarsiisa. Dhumarratti aappii kana keessan seentanii yeroo jalqabaatiif erga buufattanii booda beeksifni adda addaa yoo isinitti dhufe X gootanii asirratti grant permission kan jedhu jira. Grant permission kan jedhu kana kilik gootanii ergasii while using the app kan jedhu kan jalqabaa kanarratti kilik gootanii asirratti immoo allow jettanii egaa next kan jedhu jira jechuudha. Dhaggeeffattoota next kan jedhu kana kilik gootanii egaa beeksifni adda addaa yoo akkanatti isinitti dhufe jechuudha. Asitti X gootanii yookaan immoo close kan jedhu isinitti dhufa. So haala kanaan erga keessa seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo next kan jedhu jira. Next kan jedhu kana kilik gootanii ergasii asitti asirrattis next kan jedhu jira. Next kan jedhu kana kilik gootanii ammas next kan jedhutu isin dhufa. Next kan jedhu kana kilik gootanii asirratti ammas jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo next kan jedhu jira. Kilik gootanii step isaa asirratti na hordofaadha. Permissionii kana hunda erga kennitanii fi booda dhaggeeffattoota kan koo kilik kan jettu jirti jechuudha. Start gochuudhaaf asirra kilik godhaa isin jedha. Haala kanaan kilik gootan jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara aappii kanaatti yeroo seentan haala kanaanii dhaggeeffattoota kan koo asirratti translator kan jedhu jira. Read images fi kaameraa kan jedhu jira. Karaa kanneen sadeeniin jechuudha kanatti fayyadamuu dandeessan. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa translator kan jedhu kana kilik gochuudhaan asirratti beeksifni adda addaa yeroo isinitti dhufe X gootanii asirratti afaan ni filattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti afaan ni filattanii fakkeenyaaf afaan isin hiikuu barbaadan afaan maaliiti kan jedhu asirratti tuquudhaan jalqaba afaan hiikuu barbaadanidha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti sirriina hubadhaadha. Afaan akka isiniif hiikamu barbaadan sanidha. Jalqaba irratti kan filattan afaan gara keessanitti akka isiniif hiikamu fakkeenyaaf barreeffamni sun afaan Ingiliffaatiin isinitti dhufe yoo ta'e afaan Ingiliffaa irraa gara Amaariffaatti hiikuu barbaadan Ingiliffa filattan jalqaba irratti. Asirratti akka isiniif hiikamu afaan barbaadan sanidha. Fakkeenyaaf Arabiffaa yoo ta'e Arabiffa filattanii gara keessanitti akka isiniif hiikamu afaan maaliitiin barbaadan isin jedha. Asirratti immoo asirratti afaan Amaariffaatii yoo ta'e Amaariffa filattan. Fakkeenyaaf Amaariffa jedhu jira. Afaan biyya keenyaa keessaa Amaariffa jira. Arabikiin jira. Afaan biyya keenyaa keessaa Amaariffa qofatu jira. Asirratti Arabikiin jira. Afaan baay'een jiranii asirratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isin tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessanii. Hangara Amaariffaatti jijjiiree isinitti agarsiisu. Amaariffa kan jedhu kana ni filattanii
So amma kan filanne jechuudha dhaggeeffattoota kan koo Ingiliffa gara Amaariffaatti akka naaf hiikuudha jechuudha kan filadhe. Isin garuu Ingiliffa gara Arabiffaatti hiikachuu ni dandeessan afaan barbaadan jechuudha. Akkanumallee Amaariffa gara Ingiliffaatti, Amaariffallee gara Arabiffaatti haala kanaan jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan asirratti afaan akka isiniif hiikamu barbaadan jalqaba irratti ni filattanii ergasii immoo gara itti isiniif hiikamu kan barbaadan gara afaan keessaniidha jechuudha. Afaan isin beektanidha kan asirratti filattan. Inni kun garuu kan isin hin beekne akka isiniif hiikamu kan barbaadanidha. So wantoota adda addaa asirratti barreessuudhaan translate gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf how are you jedhee yoo barreesse asirratti dhuftanii erga barreessitanii booda translate gootan jechuudha. Asirratti akkuma argattan how are you jechuun afaan Amaariffaatiin maalidha jechuudha. Salaam naan jedhee jira jechuudha. So salaam jedhee haala kanaan naaf barreessee jira. Ingiliffaa haala kanaan gara naaf hiikee jira. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? Hojii online kan hojjetan, wantoota adda addaa kan hojjetan, keessattuu YouTube irratti yeroo adda addaa meeseejiin adda addaa kan isiniif ergamu yoo ta'e gara afaan keessanitti hiikachuu barbaadan bakka meeseejii sun itti isiniif ergame irra ni deegtan. Fakkeenyaaf iimeelii irratti isiniif ergame yoo ta'e iimeelii bira ni deemtanii meeseejii san guutumaan guututti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo maal gootanii koppii gootan. Fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e meeseejiin naaf ergame isa kana guutumaan guututti koppii godhaa jechuudha. Akkana qaqqabuudhaan meeseejii san guutumaan guututti akkanatti harkisee koppii nan godha jechuudha. Meeseejii isiniif ergame san koppii ni gootanii haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan koppii erga gootanii booda asirratti yookaan gubbaarratti koppii gootan jechuudha. Koppii kan jedhu isinii dhufa asirratti yookaan dhumarratti isinii dhufa koppii kan jedhu kana tuquudhaan koppii gootanii jechuudha. Meeseejii kamiyyuu haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo koppii erga gootanii booda gara aappichaa deebitanii bakka kanarratti qaqqabdanii peesti gootan jechuudha. Meeseejiin kun kan isin hin beeknedha. So haala kanaan meeseejii kana garanatti peesti gootanii jirtanii jechuudha. Amma meeseejiin kun afaan Ingiliffaatiin barraa'ee so afaan Ingiliffaa gara akka afaan Amaariffaatitti naaf hiikuu barbaade yookaan afaan Arabiffaas filachuu dandeessanii garuu fakkeenyaaf kan isinitti agarsiisaa jiru isin afaan kamiyyuu filachuu dandeessanii so afaan Amaariffaatitti akka naaf hiikuu barbaade inni kun Ingiliffaadha kan amma koppii godhee fide jechuudha. Imeeliin kun kan naaf ergame so asirratti dhuftanii translate kan jedhu kana kilik gochuudhaan translate gootan jechuudha. Akkuma argartan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo afaan Ingiliffaatiin isa kanaadha. Akkuma argartan isa kana garuu gara afaan Amaariffaatti haala kanaan naaf jijjiiree jira. Akkuma argartan የመረጋገጫ መስፈርቶቻችን እያዘመን ነው isinin jedha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa afaan Ingiliffaatiin natti ergame gara afaan Amaariffaatti jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo irdaataa nama tokko isin hin barbaachisu. Haala kanaan afaan kamiyyuu gara afaan keessanitti jijjiirachuu dandeessanii. Isin gara Arabiffaatti jijjiirachuu barbaadan isa kana Ingiliffa yoo ta'e isa kana qofa gara Arabiffaatti jijjiirtanii jechuudha. Haala kanaan bakka kamirraayyuu wanta fiddan tokko koppii godhuudhaan barreeffama san qofa garana fiddanii asirra peesti gootanii ergasii translate kan jedhu kana yoo tuqxan isiniif hiikaa jechuudha. Karaan biroo dhaggeeffattoota kan koo asirratti akkuma argartan bakka audio kana jechuudha isee kana qaqqabuudhaan ni haasoftan jechuudha afaan keessanii. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaatiin haasoftan waan yoo ta'e afaan Arabiffaa kana asirratti ni haasoftanii ergasii immoo gara itti isiniif hiikamu asirratti gara Amaariffaa ta'uu danda'a gara Ingiliffaa ta'uu danda'a ni filattan jalqaba irratti jechuudha. Asirratti kan filattan afaan Arabiffaatiin haasoftan yoo ta'e afaan Arabiffaatiin Ingiliffa yoo ta'e Ingiliffa jechuudha kan filattan. Ergasii immoo maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti jalqaba afaan ittiin haasoftan ni filattanii ergasii immoo kan itti isiniif jijjiiramu ni filattanii ergasii asirra qabuudhaan ni haasoftan jechuudha. Ni haasoftanii asirratti erga haasoftanii geessitanii booda gad dhiiftanii ergasii translate gootanii isiniif hiikaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo asirratti suuraa kaasuudhaan translate gochuu ni dandeessanii karaa lamaan hafan isinitti agarsiisa. Isa kana wanti guddaan beekuu qabdan jalqaba irratti afaan hiikuu barbaadanidha kan asirratti filattan ergasii immoo gara itti isiniif hiikamu kan barbaadan asirratti filattan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo read image kan jedhudha. Kana jechuun maalidha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo barreeffama tokko screenshot gootanii ni fiddan jechuudha. Screenshot akkamitti gochuu akka dandeessan baay'een keessan ni beektan waan ta'eef rakkoon qabu. So screenshot godhee kan qopheesse qaba isa san fudhadhee akkamitti akka isiniif jijjiiruu danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan duraan dursitanii garuu afaan jalqaba ni filattan jechuudha. Afaan kamiin barraa'e inni isin screenshot gochaa jirtan sun jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dhala isinitti agarsiisuu barbaadu afaan Ingiliffaatiin barraa'e garuu gara Arabiffaatti jijjiiruu barbaade yoo jedhe asirratti Arabiffa gara Arabiffaatti nan jijjiira. Fakkeenyaaf Arabik kan jedhu kanarra godhee jira. So jalqaba wanta kana ni sirreessitan jechuudha. Ergasii immoo asirra dhuftanii read image kan jedhu kana screenshot akka kan bakka gootan irraa fudhachuudhaaf gara gaalaarii keessanii isin seessa gaalaarii keessa seentanii ni fudhattan jechuudha. Isa kanaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan kana qopheesse haala kanaan guutuu isaa akkanatti kana qabdanii akkana guutuu barreeffama akka isin mul'atu gochuu dandeessan gara bitaatitti gara mirgaatitti sira haala kanaan jechuudha qabuudhaan guutuu barreeffama screenshot gootan jechuudha. Screenshot hidhanni kun fudhadhee garana fidee jira screenshot godhee barreeffama kana akka naaf hiikuu barbaade waan ta'eef so asirratti maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kirooppii ergootanii erga geessanii booda asirra dhuftanii kirooppii kan jedhu kana kilik gootanii.
akkuma asirratti argartan barreeffama san guutuu isaa jechuudha. Garanatti hiikee jira jechuudha. Barreeffama san guutuu isaa ofuma isaati sistemni kun jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun garana fudhatee jira as keessatti argartan jedhee yaada. Asirratti fudhatee jira jechuudha. Guutuu barreeffama sanarratti kan argamu garanatti fudhatee fidee jira jechuudha. Amma maal gochan jechuudha? Translate qofa gootan. Asirratti afaan Ingiliffaati sirriidha. So gara isin itti akka isiniif hiikamu barbaadan immoo gara Arabiffaati. Isin afaan biraas ta'uu danda'a, Amaariffas ta'uu danda'a. Akka barbaadan ni filattanii an gara Arabiffaati kanaan hiikamu barbaade. Inni afaan Ingiliffaatiin kan barraa'edha. Inni screenshot godhe jechuudha. Haala kanaan asirra naa fida. Asirratti erga dhuftanii booda dhaggeeffattoota kan koo afaan gara itti isiniif hiikamu kan barbaadan afaan keessan gara isinitti itti hiikamu kan barbaadan erga filattanii booda translate gootan jechuudha. Barreeffamni sun isa kanadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun kan screenshotii irra turedha. Inni kun gara na fudhatee jira. Kan naaf hiikame immoo gara Arabiffaatti haala kanaan naaf hiikamee jira jechuudha. Arabiffa warroonni beektan sirriitti dubbisuudhaan haala kanaan kan Ingiliffaan isin dhufe gara Arabiffaatti, kan Ingiliffaan isin dhufe gara Amaariffaatti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Isin afaan isin beekne yoo ta'e Ingiliffa beektanii garuu Arabiffa yoo kan hin beekne ta'e garuu Arabiffa asirratti ni filattanii ergasii haaluma amma isinitti agarsiisee jira. Steppiin isaa isuma kanadha. Wanti isin beekuu qabdan asirratti afaan isiniif hiikamu kan barbaadan filattanii asirratti gara itti isiniif hiikamudha. Afaan gara itti isiniif hiikamu kan isin beektanidha asirratti kan filattan. So bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan erga filattanii booda haala kanaan isiniif hiikaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan jijjiiruu dandeessanii karaa lammaffaadha. Gara screenshot gootanii akkamitti gara afaan keessanitti jijjiirachuu akka dandeessanidha. Karaa sadaffaa immoo isinitti agarsiisu. Karaan sadaffaa immoo kaameraadha. Bakka kaameraa jedhu kana kilik yoo gootan jechuudha kaameraa waraabuu ni eegala. Ergasii afaan jalqabanii filattan jechuudha. Akkuma duratti isin jedhe kaameraa direct waraabdanii meeshaa tokko fakkeenyaaf amma kan isinitti agarsiisu jiru kaartooniidha. Kaartooniin kun kan meeshaadhaan bitamedha. Kaameraa isaa waraabee isinitti agarsiisu. Isa OCR kaameraa kan jedhu kana kilik gootan. Bifa kanaan akkuma argaatan barreeffama kana waraabuu irratti argama kaameraadhaan jechuudha. Ergasii immoo asirratti kaameraa ni kaaftan jechuudha. Akkuma argaatan kaameraa ni kaastanii bakka kana tuquudhaan kaameraa ni kaastanii ergasii amma argaatan kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo select isiniif godhee isa barreeffama achirra jiru san isiniif fidee jira jechuudha. Haala kanaan afaan inni achirratti barraa'een afaan Ingiliffaatti argitanii jirtanii gara afaan Amaariffaatti yookaan Arabiffaatti akka isiniif hiikamu yoo barbaadan afaan ni filattanii gara afaan Amaariffaatti akka naaf hiikamu barbaadanii isin Arabiffa ta'uu danda'a kan barbaadan filachuu dandeessanii erga filattanii booda asirratti translate kan jettu kana kilik gochuudhaan translate gochuu ni dandeessan jechuudha. Asirratti translate kan jedhu kana kilik gootan akkuma argaatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan haala ajaa'ibaatiin wanta asirratti argamu product kana guutumaan guutuutti biyya kamitti akka oomishame guyyaa kam akka oomishame guyyaa kam ammoo expired akka godhu guutumaan guutuutti asirratti translate naaf godhee jira gara afaan Amaariffaatti jechuudha. Egaa meeshaa bitachuu barbaadan tokkollee expired date isaa guyyaa inni itti oomishame biyya inni itti oomishame dubbisuu yoo hin beekne yookaan immoo barreeffama san gara keessanitti gara afaan keessanitti hiikkachuu yoo hin beekne haala kanaan jechuudha ni hiikkachuu ni dandeessanii. Haala kanaan wanti isin rakkisu tokko hin jiru. Haala kanaan jechuudha barreeffamoota dhedheeroo ta'edha. Appiin kun wanti isin gammachiisuuf barreeffama isaa dhedheeraa ta'ellee isiniif hiika jechuudha. Baay'een isaanii appiiwwan translate godhan afaan jechuudha. Baay'een isaanii barreeffama gaggabaaboo fakkeenyaaf appoonni baay'een jechuudha ammaan boodas kan isin barsiisu jiru qubee 500 qofaa yookaan 200 qofaa yookaan 1000 qofaadha kan itti fayyadaman. Inni kun hanga barbaadan koppii godhachuudhaan garaan fidanii translate gochuu ni dandeessan gara afaan keessanitti jechuudha. Egaa har'arraa kaaftanii rakkoon afaanii hafee jira. Bakka barbaadan irra deemtanii barreeffama hin beekne tokko kan isiniif eegame keessattuu warroonni YouTube hojjetan warroonni hojii online hojjetan haala kanaan translate gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Namoonni yeroo adda addaa nama afaan hin beekneen immoo waliin haasoftan baay'een keessan jiraachuu dandeessanii. Nama afaan hin beekne tokko isin dubbisuu danda'a. Namni sun maal akka isiniif barreesse beekuu yoo barbaadan fakkeenyaaf amma Telegram qofa irratti isin agarsiisa. So ergasii gara afaan keenyaatti naaf hiikeet akkamitti akka itti fayyadamu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf nama kana wajjin kanaa say an afaan Ingiliffaatiin akkuma asirratti argartan afaan Ingiliffaatiin. So inni afaan Ingiliffaatiin yoo kan haasofsiisu ta'e afaan Ingiliffaa san gara afaan kootti akkamitti jijjiirachuu akka danda'u isinitti agarsiisu. Asirratti isin bakka barbaadanitti jechuudha. Bakkuma inni barreeffama barreesse kanarratti kooppii gootan qaqqabdanii. Ergasii kooppii gootan asirratti kooppiin jirti. Eessarratti iyyuu kooppii gootan. Barreeffama kana kooppii gootanii jirtanii jechuudha. Ergasii amma gara appichaatti deebitan. Asirra dhuftanii paste gootan qaqqabdanii. Paste gootan barreeffamni na barreesse isa kanaadha. Afaan Ingiliffaatiin gara afaan keessanii filatan. Fakkeenyaaf Arabiffa ture gara afaan Amaariffaatti jijjiiradhu. Gara afaan Amaariffaatti jijjiiradhee jira. Isin afaan Arabiffaas dhiisuu dandeessanii. So barreeffamni naaf barreesse afaan Ingiliffaatiin. An gara afaan kokkoo afaan Amaariffaatti jijjiiruu barbaade asirra dhufee translate qofa godha.
Egaa akkuma masarratti argattan translate naaf godhee haala kuma kanaa jechuudha. Isa afaan Ingiliffaatiin ture gara afaan Amaariffaatiin naaf jijjiiree jira. Isin gara afaan Arabiffaattis haaluma kanaan jijjiiruu dandeessanii. So $20 እንዴት እንደሚሰራ ለማየት በትንሹ መጠን ሊሞክሩት ይችላሉ jedhee haala kana jechuudha naaf hiikeera. So barreeffama namni kun naaf barreesse beekee jira jechuudha. Deebii kennuuf yoo barbaadan immoo isin afaan Amaariffaa beektan yoo ta'e maal gootan jechuudha. Asirratti jalqaba dhuftanii maal gootanii afaan Amaariffaa filattan. Deebisuu yoo barbaadan afaan Arabiffaa yoo ta'e immoo afaan Arabiffaa afaan beektan jechuudha. Deebii kennuudhaaf yoo ta'e asirratti dhuftanii afaan Amaariffaa ni filattanii asirratti immoo nama saniif Ingiliffaa waan ta'eef namni sun ka beeku afaan Ingiliffaa ni filattan. Fakkeenyaaf namni isiniif barreesse afaan Ingiliffaatii yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatii waan ta'eef afaan Ingiliffaa ni filadha. Ergasii asirratti barreeffama ni barreessaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma fakkeenyaaf ishii jedhee qofa barreessaa fi jechuudha ishiidha naaf galee jira ishii qofa jedhaan jechuudha. Ergasii maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo ishii jettanii barreessitanii isin barreeffama dheeraas barreessuu dandeessanii akka fedha keessaniiti. Afaan Arabiffaa yoo ta'e Arabiffaan jechuudha. Ergasii immoo translate jettan. Translate jedhu kana kilik gochuudhaan deebii ni deebistaniif jechuudha. Isin sababni isaas afaan isaanii waan hin beekneef yes I can jedhu jira. Yes I can ka jedhu kana asirra dhuftanii kooppiin jirti mallattoon kooppiidha. Mallattoon kooppii kana tuquudhaan kooppii gootan barreeffama kana deebisuudhaaf waan ta'eef deebii kennuudhaaf waan ta'eef kooppii gootan isa kana dhuftanii inni ishii isin jettan afaan Amaariffaatiin kanaafiyyuu gara afaan Ingiliffaatiin garuu wanta jedhamu hin beektan yoo ta'eef waan ta'eef asirra dhuftanii isin matammaan keessan afaanuma keessan gara afaan Ingiliffaatti translate godhatanii asirratti garuu afaan Arabiffaa gochuu dandeessan kan barbaadan jechuudha. Ergasii amma maal gootan jechuudha asirratti kooppii erga gootanii booda as keessa baatanii nama saniif ishii jettanii fi asirratti kooppii gootan san asirra dhuftanii qaqqabdanii paste gootan. Ergasii ni ergitaniif jechuudha. Yes I can jettanii ergitaniif jirtanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan nama barbaadda wajjin haala kanaan waliin haasa'uu ni dandeessan. Egaa aappii kana akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Dhumarratti aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisee qophii kan koo kanarraa haa xumuru. Aappiin kun itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha garuu isin sirriitti yaaluu ni dandeessu. Asirratti dhuftanii yaalaadhaa akka gaariitti barachuu ni dandeessan jechuudha. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan asirratti barreeffama kanarratti yookaan mata duree kanarratti yookaan mallattoon V jirti ishee kanaan tuqxanii ergasii immoo asirra gad dhuftanii jechuudha moorka jettu jirti asitti barreeffamni xiqqoon tokko moorka jettu jirti isheerra qaqqabdanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan linkiin sooshaal miidiyaa hundiyyuu asirratti argama kanneen keessaa akka telegiraama asirratti telegiraam kan jedhu fuulduratti linkii jiru kanarratti kilik gootan. Ergasii telegiraama ittiin fayyadamtan ni filattanii akkuma argattan yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kan koo kan telegiraama irratti dhuftan jooyin godhaadhaa jalqaba. Ergasii immoo asirra isiniif kaaya jechuudha aappicha asirra isiniif kaaya bakka kana tuquudhaan aappicha haala kanaan buufachuu ni dandeessanii aappii kana haala kanaan as tuqxanii buufachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan erga laakkaa'ee haga dhibbaatti laakkaa'ee erga fixee booda instaayil gootan jechuudha asirra gad tuquudhaan instaayil gootanii gara bilbila keessan irratti instaayil erga gootanii booda itti fayyadamuu ni dandeessanii. Aappichi isa kanaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo afaan hundayyuu kan addunyaa kanarratti argaman bakka tokko qabatee jira. So haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga maatii YouTube channel keenyaaf maatiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galleessu akka sadda qabuuf maatiiwwan channel like share gochuun nagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Xumuraa bulaa.